Ashama akkam jirtu hordoftoota Orni Miidiyaa kun qophii addaa bu'uura hundeeffama godinaalee irratti mormiif komiin maaliif mudate kan jedhu irratti kan waliin mari'annu ta'a. Qophicha qopheesse kan isin biraan ga'u ana Ayyaantu Taayyee fi ogeessi kaameraa keenyaa Baayisaa Turaa na waliin jira. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Egaa gamanumaan keessummaa koo guyyaa irraa waliin wal simbarsiisa. Galatoom qophii on media ranna feeruun maqaan kiyya kana gollichaa jedhama. Ani abukaatoo yookaan baaseeraati. Qophii kana irratti argamuudhaaf baay'ee gammada maaliif jennaan uummata keenya hedduu waan deemaa jira ibsuuf waan barbaachisuu fi galatoom qophii irra dhiyeessuuf. Ayyee abukaatoo seeraa kanaan beellama keenya kabajjee gara stuudiyoo keenyaatti waan argamteef ulfaadhu. Egaa gamanumaan hundeeffama bu'uuraalee godinaalee haaraa kana irratti yeroo ammaa kanatti godina Gujii keessatti okkorrii fi mormiin mudatee jira. Okkorrii fi mormiin kun godina Gujii keessatti maaliif uumame? Galatoom jalqabarraa kaasee godina Gujii keessatti namni hedduun namni agaammaatti namni 5 ol ajjeefamee namni hedduun hidhamee rukutame waan jiruufi jalqaba balaaleffachuun barbaada baay'ee balaaleffadha gocha nama ajjeesan nama dararuu mirga nama jeequ irratti baay'een balaaleffadha. Itti aansuudhaan gaana gaafattu godina Gujii keessatti kan hiriirri yookaan fincilli ce'ee fi irri guddinni uummatni nu mari'achiifnedha. Mootummaan gaafa waan kan fudhatu gaafa godinaa fi waa'ee naannoo hundeessu marii nu uummata warra naannoo Gujii qubatanitti marii keessa nu galchineedhaaf kan jedhaa fi what is called public participation kan jedhamu sun uummata mari'achiisanii karoora itti himanii waliin itti galu waliigaltee uummataa malee waan mallatteessaniif jedhanii komiin hedduun achi ka'a riipootii yookaan dheengaddaa kan barreessu jira dhaabbata ollaa jedhamu kan barreessu irratti gaafiin guddaan ka'aa jiru nu mari'achiisuu dhabuudhaan wanni kun waan hundamiif jedhame fincilli ka'e. Ayyee galatoomi ulfaadhu. Egaa akkuma beekamu godinni Gujii godinaalee Oromiyaa taatee kan hundeeffamte teessoo godina magaalaa Nagallee godhachuudhaan uummaticha tajaajilaa kan tureef kan jiru yoo ta'u yeroo ammaa kanatti hundeeffama haaraa jechuudhaani magaalli kun Gujii irraa fuudhamee caaseffama biraatti darbee jira. Kun immoo obbolaa lamaan Gujiif Boorana yeroo dheeraadhaa fi obbolummaaf nageenya waliin uummate waliin jiraachaa ture irratti dhiibbaa fi waljibbiinsaa fi akkasumallee walloliinsa gara goosaatti kan geessudha jedhanii namoonni tokko tokko miidiyaa irratti dubbataa jiru. Ati gama kanaan kana irratti maal jetta akka abukaatoo abbaa seeraa tokkotti? Dhugaa keetii godinni Gujii bahaa Gujiin godin lam qabaa godin Gujii bahaa jira godin Gujii lixaa jira godin Gujii bahaa teessoon isaa magaalaa Nageellee Booranaa turte kan hundeeffame bara 1994dha. Gaafasii naannoon Nageellee kun inni godin Booranaa turte gaafas gaaftii PLF dhuftu jaarrolee biyyaa mari'achiisanii godin Booranaa achi godaansanii yaaballoo qubsiisanii turanii gaafasii Gujii lixaan jiru akkasiin Gujii bahaa yookaan godinni Gujii Nageelleetti hundeeffamuu danda'e. Background yookaan dudduuba xiqqoo irratti waan bahu barbaadee fi ammoo godinni Gujii hundeeffame shira wayyaanee irratti waan hedduu badee daangaan Oromiyaa Nageellee Booranaa irraa akka gara Soomalee gara kiiloomeetira 180 ture amma kiiloomeetira 60 deebi'ee jira. Nageellee Booranaa irraa lafti kunini daangaan kunini hedduu fudhatame eegni godina achitti uumame. Nama hedduun lubbuun isa dabre daangaa Oromiyaa tiksuudhaaf ni beekta ture gaafa Cinaaqsoo aga Harargee Gammoyyaalee waraanni booda irratti turkanatti Booranii hedduun bakka akka Odaa Diimaa kan jedhamu bakka warqii lafa baay'ee dhabe malkaa galaana hedduu dhabe tajaajil mukabisa tajaajil keessa baay'ee naannoon kunin
bara 2016 ka Itoophiyaatti lolli Oromoo lamaan Gujii Boorana irratti maqaa Nageellee Booranaa irraa qabee Gujii Nageellee waan jedhameef lolli ka'ee ture. Boorana irraa gabaas nama 12 du'e Gujii irra namni 40 ol du'anii turan. Waa'ee maqaa irratti walitti bu'uudhaaf karoorri uumame gaafa sammuu shira mootummaa tarkiisa qabadanii uumamee ture. Mootummaan achirra omaan sirreessine waa'ee maqaa fi waa'ee naannoo sirreeffamne akkuma beektu iddoon Booranaa fi iddoon Gujii kunini iddoo ummati hedduun barumsa yookaan ammayyaa yookaan formal education kan hin qaban waan turedhaa fi hedduun sagaleen warraa baay'ee gabbu'ee jiru irratti mootummaanis marginalize ta'ee baay'ee dagatamee ture. Dhimmi kun amma fakkeenyaa fi hoggaa uummata hin mari'achiisiin kan mootummaan murtee dabarsu uummata walitti buusuu danda'a. Dhuguma akkuma namni hedduun waan kan kaasaa jiranii uummata walitti buusuu danda'a. Maaf walitti buusa hoggaatti ilaaltu uummati keenyanii hedduun politics yookaan waa'ee siyaasaa kan gabbu'anii ilaalan hundeeffamni godina kana fakkeenyaadhaa fi akka ilaalutti dubbii siyaasaa irraa ka'a. Fakkeenyi naannoo amma godina kana keessatti distriktiin 3 Gumii Eldaalloo Liibaan naannoon kunini ganna 3 kan dabre harka mootummaa jalaan jira harka waraana bilisummaa Oromoo jala jiran. Mootummaan gaafa dabarsee district yookaan aanaa naannoo waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Soddon Booroo jala jiran dabarsee godina Haaressaa akka harka isa jala tureetti gaafa godina Booraan Bahaa jala deebisu politics gaafii siyaasaa wayii cabsuudhaaf waan kan deebisa. Ummati ammoo waa'ee kan irratti understanding godhu namni walitti bu'uu danda'a. Dhiibbaan isiin ka'umtu biriini gara ummati keenya gabbu'ee siyaasaa waan ilaalleedhaa fi ajendaa yookaan sensitive issue kun sensitive armaan duras waa'ee maqaarraa waa wal dhabnee jidduu taa'ee jaarollee biyyaatiin waan ilaalamanii fi mootummaanis dhimma waan guddaa fudhate murtee dabarsee murtee televezyiinumaan dabarsee marii gabbu'ee hin kennine literally wanni kunini nam uummata naannoo sun qubatan walitti buusuu ni danda'amte jedhamee wanni laalamuuf suni anammoo akka nam tokkotti akkuma ta'e mootummaan uummata kan waliin teessee amma fakkeenyaaf koree nagaa wayii naannoo Gujii ergee ture jedhanii warra abbootii gadaa. Kan biraas immoo koreen naannoo Gujiitti Finfinnee deemee dhimma kana iyyachuuf Finfinnee jira. Yoo gabbu'anii ilaalin uummata kana waan deemu jira yoo waliin galchin maaliif akka godinni kun uumame fakkeenyaaf mootummaan gaafii bulchiisa gaarii deebisuudhaaf gaafii security deebisuudhaaf gaafii misoomaa deebisuudhaaf godin kan kenninaadha. Boleeyyan keenya yookaan kan Gujii naannoo kan irratti maaliif lafti durii harkaan hojjetu gara Oromoo ce'ee dabruu dhiban jiru marii malee maaf ta'ama jedhama. Warri sammuu qorannoo ganna 3f naannoo kana tolchinee qorannoon kunniif amma bu'uura haaressaa kan kennine jira. Yoo gabbu'anii deeply ilaalanii uummata kan gargar hin baasini wal dhabiisii fi rakkoon okkorii baay'een uumamuu danda'a. Ayyee egaa akkuma beekamu akkaataa heera mootummaa Itoophiyaatti keeyyata 43 nuraa lama irratti keewwata 43 nuraa lama irratti sochii diinagdee hawaasummaa fi akkasumallee misoomaa fi siyaasa naannoo isaa irratti gaggeeffamu kamirratti hawaasni naannichaa hirmaannaa taasisuudhaaf mirga guutuu qaba jedhee ifatti tumamee jira. Haala bulchiisa gaarii ijaarra jechuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa dhibbatti mirga kana uummata kanarraa mulquudhaani labsii kana asii gadi uummata irratti labsee jira. Kun immoo dhimmi kuni marii hawaasa bal'aa kan barbaachisu ta'eetu jiru mootummaan dhimma kana qophaa isaa murteessuun maaliif barbaachise? Amma naannoo Oromiyaa keessatti ni beektaa ganna 3 kan dabranii fi mootummaan hin jiru jechuu dandeessa. Maaliif jennaan yakka garaagaraa fakkeenyaaf namni mana hidhaatti baafamee ajjeefama. Shamarran ni gudeedamu. Qabeenyi hedduun manca'ee ture. Mootummaanis naannoo hedduu harka isa jala kan jirre agarsiisa. Fakkeenyaaf mootummaan tokko kan jiru kan dhaabbatu qabeenyaa fi lubbuu raayyaa ofii eeguudha.
mari'atee bulchuu danda'u qaba. Gaafa mootummaan tokko naannoo tokko keessa deeme access godhee uummata mari'achiisuu hin dandeenye akka inni control yookaan uummati sun naannoon sun harka isa jala hin jirreetti agarsiisa. So murteen hedduun kan amma naannoo Oromiyaa dabraa jiru murtee gubbaa dhuftu. Murteen mootummaas jalaa dhufu qabdi caasaadhaan aanaadhaan achi kaatee aga gubbaa deemu malta. Amma murteen gubbaa dhuftu amma murtee baay'ee ummati mormuu danda'u maal jennaan hin mari'achiifne. Kunan I think akka yaada kiyyaatti mootummaan uummata kan mari'achiisuu waan danda'u natti hin fakkaanne. Maal jennaan naannoo hedduu keessa fakkeenyaaf nageenyi waan dhabamee fi keessa socho'ee uummata mari'achiisee caasaa mari'achiisee warra gandaa mari'achiisee achiin achi murtee dabarsuu dandeettii waan qabu hin fakkaatu. Maal jennaan ni beektaa waraanni naannoo Oromiyaa keessatti deemu ni dhoofame malee waraana naannoo Tigree durattu jalqabame ture. Walitti bu'iinsa jira naannoo hedduu nageenyi hin jiru. Caasaan mootummaa keessa deemuu hin danda'u uummata mari'achiisuu hin danda'u. Amma gubumaatti dabarsina fakkaata. That's my think. Kanamaaf malee murteen kun sa'aatii yoona akka dabree fi dadhabbinaaf laafina mootummaa agarsiisa. Ayyee galatoomii ulfaadhu. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti godinaaleen lamaanuu beelaa fi hongee hamaa keessa jiru. Mootummaan yeroo kanatti yeroo godinni kun lameen gargaarsa yookiin xiyyeeffannaa uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa dhaani gargaarama xiyyeeffannaa argatanii gargaaramaa jiran kanatti mootummaan dhimma kana ajandaa godhatee gadi ba'ee labsii dabarsuun kun akkaataa namoonni tokko tokko hubannaa godhatanii dubbataa jiranitti xiyyeeffannaa uummata gargaaramaa jiru kana dhowwachuuf yookiin xiyyeeffannoo isaaniif kenname gargaarsa godhamaafii jiru kana jala dhorkachuuf jedhanii namoonni hubannaa akkasiidhaan dubbataa jiran jiru. Ati gama keetiin akka abukaatoo seeraa tokkotti dhimma kana irratti hubannaa akkamii qabda? Mootummaan gaafa murtee siyaasaa dabarsu waa hedduu laala. Lallaafina keessa jiraachuu danda'a. Dhimmi sun siyaasaa isaa ol fuudhuu waan danda'u fakkeenyaaf murtee dabarsa. Amma ilaaltu godinni kun ka kenname magaalli kun hedduun maybe mootummaa naannoo Oromiyaa jala gaaf deebi'u godinni waggaa kennamu gara Booranaatti warra daangaa gubbaa jiru warra ganna hedduu waan kan gaafachaa tureeni gammachuu kaa'e. Gara obboleeyyan keenya Gujiitii fi naannoo Baaleen gungumii ka'ee fi Gujii keessa fakkeenyaaf fincila ka'e. Fincilli ka'e lubbuun namoota hedduu dabre. Akkuma beektu naannoo Booranaaf naannoo Gujii keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo ganna socho'aa ture sochii jajjabaa qabu. Murtee siyaasaa fakkeenyaa fi murtee siyaasaaf jedhee naannoo wanni kun dabruu danda'a. Maaliif jennaan nama hedduutu maybe gubbaarraa caasaan mootummaa yookaan service hojiin hojjetamuu qabsun waan hin dhaqqabinii fi akka mootummaa akka naannoon kun mootummaa keessa hin jirre akka mootummaan dedhee ta'ee hidhachuu danda'a. So murteen ammaan kennamu murtee nama hedduu maal ofii waamuu danda'u qaba. Dhageessee turte mootummaan naannoo Oromiyaa torbaan lamka dabre irratti qophiidhaaf nagaa jirraa yoo OLN kan mari'atu ta'ee waa'ee kan kaasee ture. Murteen kun kan dabarsu naannoo waraanni bilisummaa Oromoo hedduu keessa socho'uudha. Uummata gara ofii saabuudhaaf fakkeenyaaf amma gaafatiin godina haaraa gaafa gootu aanaa haaraatti dhufaa miindaa haaraatti baajetaa haaraatti jira. Siyaasaadhaan uummata harkaa ba'ee harka ofii deebisuudhaaf karaa sun illee mootummaan itti yaaduu danda'u qaba. Literally amma aanaa haaras yookaan godina haaras kenninee fi akka warri gara kenna deebi'u mootummaa murtee sana kennu murteessuu danda'a. Ammoo yeroo hongee kanatti kan uummati kun ammaan tana godina haaraa fedhamoo nyaataa fedha. Tajaajila hospitaalaa fedhamoo tajaajila fayyaa fedhamoo tajaajila nyaataa fedhamoo godina haaraa fedha waggaatti na gaafattu priority jira. Mix up mootummaan priority gochuu danda'a itti ilaalta. Fakkeenyaaf naannoo Gujii Bahaa keessatti akkasuma uummati beelaan dararamaa jira. Aanaan akka aanaa Liibaan aanaa Gumeel Darroo aanaa ji'a jahaaf
access uummatee achi keessa service mootummaa yookaan tajaajila argachuu hin dandeenye. Karaan hin jiru, hin baasisu, waraana hedduun naannoo sun hundeeffamaa jira. Uummatnis tajaajila argachaa hin turre. Tajaajila sun barbaadu moo amma godina haaraa kennuufi prioritiin kam waggaatna gaafatte tajaajila jalqabaa amma qabeenya ilaalaan jiru yookaan horii ilaalaan jiru amma nafsee namaa akkamiin bararraa akkamiin namni hin du'e namni akka nafseen namaa hin dabarre achi jirra malee amma gara qabeenya yookaan loon horii gaala firee seevii gochaa hin jirru. Maaliif jennaan sun amma dhumee ture hongee waan dheerateef boonii kun waan dheerateef sun qabeenyi sun gutuma guutuutti waan dhumateef amma gara lubbu nama bararuu jirra. Waggaa kanatti xiyyeeffannoon kun murtee mootummaan dabarse kun dhaabbata amma uummatii Oromoof walitti guuraa jiru waa'ee beelaa Oromiyaa keessaa fi Oromiyaa alaa fi keessa sassaabaa jiru attention irra divert ngootu waggaa nagaafatu ni gooti. Already amma gootee jirti. Maaliif jennaan nyaati hedduun kan Finfinnee dhufu jiddu galeessa Oromiyaatti dhufu naannoo Gujii block ta'ee jira. Murtii mootummaan dabarseedhaan karaan cufamee jira. Kashalabboot gargari saamamee jira. Nyaati kunis fakkeenyaaf waggaa mootummaan murteedhaan mariidhaan dabarse kun kashalabummaa hin uumamu jedhanii yaada. Maaliif jennaan marii uummataatiin meebii uummata mari'achiisee amansiisee gaafa mani sun dabarsu karaan hin cufamu fincilli hin ka'u lubbuun nama hedduun dabru attention amma social media irratti hawaasa irratti gara wal arrabsaa gara warabaaraa deebisuuni gara gargaarsa hongee deebi'a. So attention divert gochee jira. Ni beekama seenaa mootummaa Itoophiyaa keessatti there is what is called divide and rule dha. Uummata walaasisee mootummaan jidduu jiraachuu kanatti ture. Maybe yeroo ammaan tana mootummaa lallaafee waan jiru naannoo kanas waraanni bilisummaa Oromoo hedduu aanaalee hedduu ni qabataa dheengadda gaafa magaalaa Buroo Yoraa seenee nama hedduu mana hidhaati warra ganna hedduu fidhaman seera mana hidhaati baasee ture. Maybe amma attention uummata wal deebisee mootummaan jidduudhaan waan balleessuu danda'u waa'ee dalaguu danda'u achi geessuu dandeessa. So literally amma nu gaafii siyaasaa keessatti gaafii kan siyaasaa keessatti hundeeffamaa keessatti waan nu beeknu jira kan hin beekne jira. Yesuutis kol kaati agartu jira. Kaatammoo hin agarre maaliif murtiin kun akka dabre backgroundii si dhokatu jira. So fakkeenyaaf gaafii hanqaasa sun irratti deebi'an deebisa sun irratti tokkoon tokko focus shiftu influence waraanaa naannoo kana qabu xiqqeessu afi uummata fuula wal deebisee jidduutti mootummaanis karaa dhibiidhaan murteessaa dhibii maaliif jennaan godinni kun amma Arsii gaafa namni Arsii hin shuumamne warruma duraan godin Boorana bulchaa turanitti achi shuumaman. Ayyee asirratti magaalli kuni harka Booranaa harka turte achi booda gara godina Gujii deemte amma immoo gara magaala godina Booranaa deebitee jirti. Uummatni Booranaa magaalaa kana nuuf deebisaa kan keenya ture jedhee mootummaa gaaffii gaafataa ture moo mootummaan ajandaa siyaasaaf jecha dhimma kana labsii godhee uummatatti gadi baase. Gaaffiin Booranaa gaaffii magaalaa Nageellee Booranaa adoon ta'inu gaaffii bulchiis gaarii ture. Godin Gujii jalatti Booranii Gujiif Booranii akka jettu obboleeyyan gaafa wayyaaneen achi godin Booranaa teessoo godaansifte yaaballoo deebiste godin Gujii teessoo Nageellee goote jaarollee biyyaa mari'achiste. Jaaroleen Booranaa obboleeyyan keenya Gujiidha teessoo tolfachuu danda'ani jette eeyyama kenniteef. Nageellee ammoo sabaaf sablammoota hedduu jira. Magaalaa gosa hedduu qubata. Gaaffiin Booranaa maal ture? Gaaffiin Booranaa waa'ee daangaa Oromiyaa ture. Akkuma isin jedhu Booranii lafa hedduu dhabe. Gaafa wayyaaneen Booranaa keessatti waraanni Booranii 100% OLF jechaa turte. Karaa hin qabu ganna 27 karaa hin qabu hospitaalli hin jiru manneen barnootaa hin turre. Wal keessa socho'uu hin dandeenye Booranii.
warra horsee bulaadha warri kun qabeenya looniin godaanu marraaf bisaan barbaaduudhaaf godaanu karaa hin qabanii hospitaala hin qabanii baay'ee marginalized ta'an TPLF jechuudha. Lafti warraas gaafa warri daangaa kiroosanii daangaa ce'anii gama kan yoo bonii dhufu yoo hongeen dhufu marraaf bisaan barbaadanii sololoodha dhuftanii sanoo OLF'dha jechuudhaan namni hedduun hidhaa darbama. So gaafa mootummaan gaafa qeerroon hiriira baasee dhiiga dhangalaasee jijjiirama fidee Abiy Ahmed Prime Minister kun aangoo dhufee obbo Lammaa Magarsaa fa'aati aangoo dhufanii Booranii caffee deemee gaafate. Bulchiinsa pirezidantii naannoo Oromiyaa deemanii ganna 27dhaaf lafa keenya kan baay'ee dhabnee daangaan Oromiyaas baay'ee badee ture. Lubbuu nama hedduutti tiraate karaa hin qabnu hospitaalas hin qabnu mana barumsaas hin qabnu bulchiinsa fooyyeffachuudhaaf godina nuu kennaa jedhee gaafate. Waa'ee magaalaa Dontaatinu godina nuu kennaa yeroo suni maal jedhaniin amma agaan godhumne bultuma xiqqoo tokko resources hin jiru dhimma hedduutti harkaanu qaba amma ittiin danda'amtu jedhanii maal atus ni beektaa obbo Lammaa Magarsaan pirezidantii irra bu'ee obbo Shimallis aangoo dhufe Booranii deebi'aa ture cuma deebi'aa ture bulchiinsa naannoo Oromiyaa xalayaa galchaa barreessaa gaabe Booranii dhalooti warri gurdaa warra barate baay'ee hin qabu generation kan qabu generation hariyyaa kenna kanatti hedduu barate ammaaf ammoo abbaan kenna akaakuun kenna barumsa warri barate guddoon hin jiru. So generation youngin kun ini deebi'ee ture. No? Gara daangaan Oromiyaa waan lallaafeef wayyaanee waan cabsiteef karaas waan hin qabneedhaaf iskuula waan hin qabne hospitaala waan hin qabneedhaaf godinni aanuu kennamu. Sun kan gaafatame laayifeedha. Toon OBN ture gaafas. Obbo Shimallis irresponde hin taatu amma baajetii hin jiru godina onuumnu baajetuma miinduma hojjettoota baasurraa godina hin shoomna jechaanii ture. Amma gaafiin guddoon jirtu yeroo kanatti yeroo mootummaan lallaafetti gaafas mootummaan jajjabaadha. Yeroo mootummaan lallaafee baajetii warraa waraanaa Tigiree irra nyaatame amma waraana amma baajeta hin qabnetti ikonoomii warraa duu jirtutti maaliif godini kennama itti gaafa laaltu dubbii siyaasaa dudduuba jira fakkaatti. Nasiyasin jedhe naannoo kun naannoo waraanni bilisummaa Oromoo keechochaa ture aanolii hedduun kan naannoo amma godina Booranaa dabalan kun akka Gumeel Dalloo akka Liban kun inni guutuma guututti harka mootummaa jara gana 2-3 hin turre. So shira siyaasaa ta'uu danda'a. Gaafiin kun amma maaf deebi'ee gana gaafatu hin beeknu maaliif akka deebi'e but political siyaasaaf ta'uu danda'a. More warri waa'ee misooma gaariif deebisnee jedhee ture. They try to understand. Egaa akkuma beekamu haala bu'uura hundeeffama godinaalee fi akkasumallee magaalawwan tokko tokko itti waamamni isaanii akka Oromiyaaf yookiin mootummaa naannichaa ta'u murtaa'ee jira. Fakkeenyaa fi magaalawwan kuni gara 11 ta'uu isaan keessaa Mattuu, Najjoo, Aggaaroo, Moyaalee, Buleehoraa fi Dodolaa fi magaalawwan kuni itti waamamni isaanii kan naannichaa yookiin Oromiyaa ta'ee jira. Magaalli kuni Oromiyaatti waamamanii faayidaan isaan argatan maali? Miidhaan isaanii kanarratti ibsa bal'aa nuuf laadhu. Akka ibsaa mootummaa naannoo Oromiyaa dabarsetti magaalaa kan gara sitiitti ceesifna duraan magaalaa ture yookaan taawon irraa amma sitiitti upgrade goona jedhanii akka itti gaafatummaa Oromiyaa irraa dhufu daddabarsanii turan. Fakkeenyaaf magaalli gaafa sitii godhamu benefitiin inni qabu maal seeta? Staadoomiif hin jirrifaa, karaa duraan hin jirrifaa, hospitaala duraan naannoo sun hin jirrifaa, baajeta duraan naannoo sun hin jirrifaatu dabalama. Kun jechuun dubbii adoon taanuu propagaandaa osoo ta'us la magaalli tokko naannoo magaalaa irraa gara sitii ce'u sitii jechuun pilaanii baay'ee dansaa qabaachuu qaba. Fuulduraanis baajeta itti qabatamuu qaba. Qulqullina fakkeenyaaf laalamuu qaba. Bisaan gahaan jiraachuu qaba. Sitii jechuun upgrade magaalaa kana goote
uummata achi keessa jiraatu jiruu warraa fooyyessita. Electricity kan fakkeenyaaf 24/7 akka hin dhaban sa'aatii 24 ifaan akka hin banne bisaan qulqulluun akka jiru karaan jiru pilaanni dadansaa akkasiin qabdu. Kanaaf magaalli sitii godhame lafti fakkeenyaaf lafti naannoo suni ka gurguramu gatii dabalama maaliif jenna nama sitii gaa'etu ol kaabeetta. Ifama asirratti. Literally gaafii kee deema. Benefitii nama fakkeenyaaf maaltu akka fooyyaa yoo ta'e na gaafatte sitiidhaaf kanattu fooyyaa. Gara biraatiin magaalli kunini warra naannoo suni fakkeenyaaf magaalaa akka Shaakisoo fudhadhu lafa warqii qabdu warqii kana immoo gaafa mootummaa TPLF warra Kaalmuddiin dookimentari laga dambii jedhamu sun laaltee turte waa ijoolleen hedduun ijoolleen kennaa Oromoo ijoollee xixiqqoo keemikaalaadhaan miilii irraa citee namni hedduun baay'ee mirgi namaa naannoo sun jeeqame jira. Akka ammaatti namni tokkolleen ka mirgisa jeeqame fira uummatis naannoo suni mootummaa irraa kaffaltiin uummaatuun kaffalamneef warra alaatti tumachaa ture. Medro company kan jedhamti TPLF sun naannoo sun dhufee oomisha kan warqii kan waa'ee dansa bunaaf warqii gurratee lafa Gujii keessa lafa ofiitiin guddisaa ture. Mallaqi sun deemaa ture. Amma ammoo fuutee TPLF yas nyaate ammas nuttus nyaata. Tegaa harka godina jala deebi harka naannoo mootummaa naannoo Oromiyaa jala deebistu warra kanaaf maal yaadde? No qabeenyi tokko naannoo kee gaafa aanaa kee yookaan godina kee jala jiru godin sun guddisuu danda'u qaba. Deeselbi gaafii amma dhibni guddaan mootummaan naannoo Oromiyaa qabu gaafa murtoo dabarsu maaliif akka dabarsu hin kennu. Fakkeenyaaf ifatti gaafa uummata gabbaa'ee magaalaa kan wanni nu Oromiyaa jala kenneef kana faayidaa kanaaf kana gochuudhaaf. Ee gaafa inni sitti mu itti xiinxaltee analyze gootee laaltee uummataaf himuu dandeessa. Uummata mari'achiisuu danda'u qaba. Fakkeenyaaf magaalaa isan jalaa fuunee godina kan jalaa fuunee Oromiyaa jala wanni deebisuu barbaannuu fi akkana guddisuu barbaanna akkana fooyyessuu barbaanna itti gaafa uummata mari'achiistu uummati fudhachuu danda'a. Rakkoon guddoo nama mootummaa naannoo Oromiyaa irra dhuftu dhossaatti hojjattee karoora kee pilaanii kee dhossitee gaafa televezyiiniidhaan gabbaatee dabarsitu rakkoo guddaa uumuu dandeessa. Shiraas dudduuba jiru hin beektu. Nu amma akkuma shakii shira kanatti dudduuba jiraachuu danda'a jennee xiinxalla malee we don't know. Ta'uu danda'a fakkeenyaaf warqii Shaakisoo naajoo waa'ee akkana harka nama dhuunfaa biraa galuu danda'a. Maaliif jennaan amma fakkeenyaaf Oromiyaa keessa kan deemaa jiru garee jimaa daldaltu jira garee ammoo maal daldaltu fakkeenyaaf nyaata uummata gurguramu jiru warra deebisee gurguratu jira. Galatoomi. So shira kanatti jiraachuu danda'uu danda'a gaafii dakika biraa irra gaafachuu dandeessa. Asuma irratti dhimma kana keessaan bahini akka xiinxaltoonni tokko jedhaa jiranitti magaalli kun 11 kun filatamanii itti waamama mootummaa naannichaa ta'an kuni magaalota faayidaa gurguddaa kennuu danda'anidha. Fakkeenyaaf Shaakisoo fudhachuu dandeenya. Najjoo fudhachuu dandeenya. Magaalota warqeen badhaatee fi akkasumallee albuudaa gaggaarii qabanidha. Aggaaroo yoo fudhatte biyya bunaadha. Mattu yoo fudhatte karaa Lubbaa Boorirraa madda dhagaa cilee qabu. Akkasumallee Shanoo Dodola magaala Sandaafaa hundumti isaanii magaalota faayidaa kennanii fi magaalota faayidaa kennanii fi albuuda qabanidha jechuudha. So mootummaan magaalota kana filatee itti waamama naannichaa godhachuun kuni hirra caala faayidaa uummataaf kennuutu hin taane faayidaa ofiisaatii fi harka nama dhuunfaa wayii galchuudhaaf barbaaduudhaaf jedhanii xiinxaltoonni akkasitti dhimma kana ifa godhaa jiran jiru. Ati gama keetiin akka abbukaatoo seeraa tokkotti dhimma kana akkamitti ilaalta? Fakkeenyaaf dhimmi kun dogongora ture. Maaliif jennaan yoo uummatni naannoo sunii mari'achiisin dogongora. Gaafa uummata mari'achiisin gaafa uummataaf faayidaa keessa jirtu itti himin gaafa uummataaf rakkoo achi keessa jirtu itti himin deen uummati gabbayee murteessee lakki Oromiyaa jala gaafa deebisu faayidaa guddoon qabdu jedhee diduu danda'a.
Lakki Oromoo jala gaba deebisanii isa dhiyoo dimokiraasii taate. Harki 50 gaafa Oromoo jala deebisan nuuf fayyada gaafa inni jedhu. Yeah, well and good. Warra naannoo sunitti filataa mitire. So dogongora kataate firra guddinni marii dhabuudha. So yaanni sunini kanaaf dhibni guddaan arrab rakkoo bulchiisa gaariitu jira naannoo sun. Maaliif jennaan uummata gaafa bulchitu amma mootummaan kun uummata kana akka loonittu laala. Marii nama muraasa taa'ee dabarsaaf. Akkuma siin jedhee naannoo kakkana Oromiyaan ganna Afrika dabre kan keessatti waraana bal'aa keessa turte naannoo hedduu caasaa mootummaa deemuu hin danda'u. So mataa gubbaa irraa gadi murteessa. Akka seeraatti jalaa ol murteessuu qabda. Uummati siikoo fakkeenyaaf uummati rakkoo shakkisoo himee achiin warra shakkisoo bulchan har'a aanaatti himee achiin Oromiyaan laaltee shakkisoo rakkoo akkanaa qabdi Oromiyaa jala geenne guddisna. Amma ammoo gubbaadhaa rakkoo akkanaa qabdi gaafa fudhatu akka decisionin sun yookaan falli sun falli dogongoraa si agarsiisa. You know? And then shira matti deemu hin beeknu maaliif jennaani akkati beektu Oromiyaa keessatti dookumentii hedduun kan mootummaan qopheessu karaa yoo namni linkii tolchee malee hin argamu hedduu. And this is dookumentiin kun publicaadha. Gibira uummataatiin baafamti silaa namni hedduun dubbisee ifatti bahee fi dubbisee irraa arguu ammoo yeroo hedduu faayiliin ni dhokama naannoo Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf naannoo qabsa uummatii hedduu barumsa hin qabne sun yookaan amma fakkeenyaaf Gujiidhaa fi Wallaggaa wal bira fiduu hin dandeessu. Naannoo Wallaggaa nama barate baay'ee qabdi. Naannoon Gujii nama barate xiqqaa qabdi. Naannoon Booranaa immoo akkasitti xiqqaa qabdi. So shira naannoo kan deemu jiru geessii goonee amma akkanaaf akkan ta'uu dandeessitu malee ifatti akkuma isin deemtu laalle waan gabba'uu eenna. Ayyee ulfaadhu galatoomii eegamanumaane egaa akkuma beekamu jalqaba dhimmoota Gujii keessatti rakkoo kora uumame irratti dubbannee jirra. Tibba kana mootummaan dhimma sana karaa nageenyaa furuudhaa fi marii gochuudhaaf abbootii gadaa walitti qabee namoota tokko mariisaa jira kan jedhu informationii qabna. Jalqaba marii kana uummata kana utuu mariisisuu irra jiru mariisin dhimma kana murtoo dabarse. Amma immoo erga taateen kun ta'e booda uummata kana mariisuudhaa fi dhimma kana uummata keessa deemaa jira. Ati dhimma kana akkamitti ilaalta? Akka faallasii mul'atti afaan Faranjiitiin ironical waan tokko kan wal faalleessu. Kamtu dura ta'uu qaba marii uummataa dura ta'uu qaba. Amma maaltu ta'a mootummaan murtii dabarsee amma uummata gadi deebi'ee marii dhufa beekta. Sunini tuffii uummata agarsiisa. Akka mootummaan uummataaf yaada hin qabne. Waan fedhe amma Oromiyaa keessatti abbaa fedhetu si jeessa. Abbaa fedhetu si gudeeda. Abbaa fedhetu qabeenya keessa ama. Sun maal agarsiisa? Akka mootummaan naannoo hin jirre akka mootummaan uummata bulchuu hin dandeenye agarsiisa. So an akka cheap politics ilaala. Siyaasaa gatii hin qabne. Ta gurguramuu hin dandeenye ilaala. Ayyee ulfaadhu galatoomii egaa dhumarratti abukaatoo seeraa kanaan dhaamsa godina lamaan kanaa fi Gujiif Booranaaf dabarsuu barbaaddu yoo jiraate carraasii kan dabarsuu barbaade fakkeenyaa fi ijoollee keenya warra dargaggoo lafa ol dhufuu jiranii miira keessa galtanii qabeenya keessanii fi lubbuu namaa hin dabarsinaa yaada. Oromoon gadaan bulaa gadaa baay'ee bareedduu qaba. Gaafa rakkoon dhuftu akka itti falu qaba. So murtiin mootummaa ni dabarti. Oromoon ammoo mootummaan dhufee ce'ee dabra. Warri siyaasaa interestii warri qabu permanentii miti. Interestii temporaryidha. Interestii yeroo muraasaaf qabu. Aguma aangoo gubbaa jiran suniif. Ummati ammoo naannoo sun jiraatu kan yeroo dheeraaf naannoo sun nagaa tolchee misooma guddisuudhaaf qaba. Kanaafuu murtee siyaasaatiif jettanii akka waliin ijjeessan, akka waliin abaarra, akka Oromummaa keessan hin balleessin. Amma fakkeenyaaf namni gara Oromiyaa fi waa akkachuu jira. Oromummaa fi ani Oromoo miti murtee kanaaf Oromummaa isaa yoo akkachaa jira.
Kagariin ammoo waraana hidhadhu kai jechaan jira. Gaafa waraana hidhattee kaatu gara mootummaa fuul deebisi malee gara saba keetii fuulan deebisin. And then mootummaa tokko gaafa inni murtee hin taane murtee bulchiisaa yookaan amtuu dabarsu gara isaa duulta malee gara saba inni dabarsee kan hin duultu. Murteen kun nama kadabre mootummaa naannoo Oromiyaati malee uummata Booranaatti hin dabarre. Maaliif dee uummata fuul deeffatta. Kanaaf nama miira keessa galtanii akka uummati waltan bu'uun jalqabaaf uummati waltu bu'uun qabu namni wal ajjeesuun qabu dhiiga walii dhangalaasuun qabu walitti hammaatee akka amma ijoolleen Oromoof angoodanyoota Facebook hojjetan beeka. Kaampaniin Facebookii guddittiin Naayiroobii kan jira amma kan deemaa jiru kan social media irra deemaa jiru ceera. Namatti deemtee akka warri saree at bulguu at maaloo kaadha kan maqeennessuudha waa warra rarrabsan ijoolleen Oromoo social media Facebook irra wal rarrabsan baay'ee nama fokkisiisa. Kanaafuu Gujiin aadaa qaba Booranii aadaa qaba. Jaarolleen biyya walitti dhuftee murteen kun akkamiin falaatti goona mootummaan kana dabarsi ammoo namni naannoo kan jiraatu kan naannoo kana akka ollaa waliin qubatu ganna hedduu harka walii nyaatee shamarraa walirra fudhee soddoowwan ta'ee qabeenya waliis kennee waliin jiraatu uummata kana. So uummati murtee mootummaa malee fala biraa fudhachuu qaba. Walii galee laallachuu qaba. Ila banatee maal tokko deemu maal tokko warra deemu laaluu qaba. Kan biraas yeroo amma siyaasaan keessa jirtu beekuu qaba. Maaliif murteen kun yeroo siyaasaa gisee lallaaftu kana kennama laalamuu qaba. Kan ijoollee keenya dhaamu kanu yang nama lafa wal dhufu jiru. Kan biraas ammoo warra barate warra barumsa qabu akka kennaa ka lafa biraa jijjiiru miidiyaa garaagaraa irraa kan qabu nama fakkeenyaaf miidiyaan kenna xixiqqaan tokko Oromoon miidiyaa guddaan qaqqabu beektaa. Kama social media ka Facebook kan qaqqabu. Hedduu jechoota aamaa irraa ofiin jechoota uummata walitti buusuu danda'u. Itoophiyaa keessatti fakkeenyaaf Keenyaa keessas Facebook namni ilaalu waa'ee biizineesii irra naggaadan malee ammoo Itoophiyaa keessatti postiin tokko kan Facebook irra gootu baay'ee sensitiividha. Amma naannoo Tigree keessatti jaarsa tokko amma dubbiin sun mana murtii Facebook irra wani kasasamuu jiruu fi nama tokko ka Tigree footoo isaa maxxansanii ajjeefaman naan ajjeefame. Maaliif akka ajjeefamu hin gaafanne fakkiin isaaf maxxanfame ajjeefame. Amma kan naannoo Gujiitti argaa jiru ufeegannoo poolisa ebeluu maqaan kakkee ebeluu silkuturin isaa ufeegannoo qaba hirmijaa fudhatame. Nama sun murtii du'a dabarsiisu namni hedduun ka gargar hin beekne kamira keessa galu ijoolluma Oromoo deemee ajjeesa. Kanaaf warra mootummaatiin ammoo kan dhaamuu fi sarbamiisa mirga namaa irraa ufeegaa nama ajjeesinaa. Baay'ee ijoollee harka hidhanii ila hidhanii mana hidhaa keessatti torbaan tokkoof darbatamu. Sun ammoo degrading treatment jedhama. Oromoof falan ta'u. Ijjeeftus falan ta'u. Kanaafuu akka namaan ijjeemne akka qabeenya mancaasine gaafii hiriira ba'uun mirgaadha. Hiriira nagaa ba'uun mirga. Gaafii gaafachuun mirga. Abbaan fedhe gaafachuu danda'a. Gaafii gaafattee fedhanii ammoo hidhamtee dararamtee dhaanamtee rukutamtee ajjeefamuun mirgaa miti. Warra mootummaatiin kan dabarsuuf sun. Ammoo warra ammoo jaarsolee biyyaatiin dubbii kan callistan ilaalina beeka Oromoo hoggaa taatu gabbai dubbadharra. Uummati keenya wal tambuun uummati keenya wal nijjeesin arra gabbai dubbad callistee teennaan burgaaf Oromoo wal tubee wal ijjeesu. Adoo gaaf kan dubbadde hotte regret waan taatu fi arroo beeka Oromoo taatee dhimma Gujiif Booranaa nama barate baay'ee waan hin qabnee fi jidduu seenaa gargari baasa karaa dhugaatiin dubbii Booranaaf Gujii jidduu jirtu karaa dhugaatiin jidduu ta'a laalaadha gargar baasaadha karaa dhugaatiin dhugaa waaqa itti galaniidha Oromoon gara qallatti malee hin citu deemtee dhugaa deebiti. Thank you. Ayyee abukaatoo seeraa kanaan beellama keenya kabajjee gara istuudiyoo keenyaa dhuftee yaada waan nu hirtee fi maqaa dhaabbata keenyaan guddaa si galateeffachuu barbaada. Hedduu galatoon.
Galatoma naaf feertanii yaad wal jijjiirachuudhaaf galatoma yeroo biraas gaafna barbaadan ni argama galatoma. Ayyee. Egaan daawwattoota keenya qophii addaa guyyaa irraa isiniif qopheessinee bu'uura hundeeffama godinaalee irratti kana fakkaata. Qophicha qopheessuun kan isin waliin ture ana ayyaantu taa'ee fi ogeessi kaameraa keenyaa Baayisaa tura ana waliin ture. Torban amma qophii biraan walitti deebinutti nagaan. Ashamaa kam jirtu Horni Miidiyaan odeeffannoo fi sagantaalee garaagaraa qabatee isinii dhiyaachuuf qophii hundumaa xumuree jiru. Horni Miidiyaan yeroo gabaabaa gidduutti tamsaasa idileessaa kana jechuunis qophiilee waqtaawaa fi sagantaalee garaagaraa akkasumallee qophii gaggaarii fi bashannansiisoo kan ta'an qabatee isiniif dhiyaachaa waan jiruuf haala waqtiilee irratti hundaa'uudhaan dhimmoota xiinxalaa siyaasa dinagdee uummata Oromoo fi baha Afrikaa akkasumas dhimmoota hawaasummaa fi dinagdee garaagaraa irratti Odeeffannoo waqtaawaa fi sagantaalee garaagaraa qabatee isiniif dhiyaachaa jira. Kanaafuu fuula Feesbuuka keenyaa like, follow, share gochuudhaan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun odeeffannoowwan garaagaraa yeroo yerootti nu isin biraan geenyu akka hordoftan gamanumaan kabajaan isin affeerra. hordofaa. Horni Miidiyaan yeroo hundumaa filannoo keessan haa ta'u.